obbo Addisuu Araggaa wayita Oromaa jedhu irratti dhiyeessu presentation miti kan dhiyeesse. Presentation in jenne research dhiyeesse, qo'annoo gaggeesse, research dhiyeesse. Kana keessatti maqaadhaan ODP keessa jira. Koree hojii raawwachiiftuu keessa jira. Research gaggeessuudhaaf jalqaba research inni eenyurraa akka gaggeessuu qabu beektu Aadde Adaanach Abeebee irraa. Maaliif yoo jenne kutaa gololcha keessatti dhalattee natti fakkaate, achitti guddattee natti fakkaate. Taatee Arsii irratti ta'e, taatee ilmaan Oromoo Arsiitti irratti ta'e Aadde Adaanach hin beekti. Sobaa fi dhugaa isaa ishiinuu dhugaa baa'uu hin dandeessi. Ijoolleen Tuulamaa, ijoolleen Gullallee kan Finfinnee irraa buqqa'anii amma dhormi lafa isaanii gurguratee Arsii keessa qubate sirna cunqursaa saniini. Research yoo ta'e kanarraa jalqaba. Research saniif immoo research jedhee qaamni tokko dhiyeesse hoogganaan olaanaan saba biraa shilatuuf jedhee wanna dhiyeesse akka qeerrootti dhiifama hin goonu. Keessattuu immoo namni aanolee nutti dhufe yoomillee dhiifama hin goonuuf eenyullee haa ta'u. Kanatti aansee sirna nafxanyaa keessatti waa'ee aanolee yoo ka'u artistoota gurguddoo saba biraa afaan Amaariffaatiin sirbanii argina. Yaaltatsaafa Taarik jedhan. Seenaa cunqursaa sanitti barreessaa Tasfaayee Gabra'aaf jedhamu. Kitaabni inni barreesse Burqaa Zimmitaa sun yoo seenaa kana xiqqeesse malee ittiin guddanne. Hayyuu san seenaa Oromooti. Moggaasa jedhee maqaa moggaafatee Gadaa Gabra'aaf jedhee Oromticha ta'ee wanta Oromoo yeroo cunqursaa sanitti barreesse. Kitaabichi TPLF illee hin tuqa. TPLF itti deeggaree jira. TPLF wajji ka jiraate Addisuu Araggaadha waggaa 27 OPDO ta'e. Gama biraati ammallee kadhaalaa jiru seenaa kana dhiibbaan isin biraa hin jira seenaa kana balleessuuf saba biraatiin araaramuuf. Erga siidaan kun dhaabate jalqabee gaafa tokko haaromsi godhamee fi hin beeku aramaan garagaraa hin jira. Seenaan kun dabaraa hin jiru. Seenaa ofii awwaalanii kan namaa faarsuutiin biyya gaggeessuun hin danda'amu. Kanaafuu kanarratti araarama hin qabu. Nama aanolee calanqoon tuqee araara hin qabu Oromoon salphumatti. Itti aansuudhaan maqaa dhaaba keessanirraa jalqaba. Oromoo Democratic Party jedha. ODP jechuun. Oromoo Democratic Party kan inni bakka bu'e uummata Oromooti. Itoophiyaa miti. Dursa gaafii Oromoo deebiseet inni isa lammaffaa Itoophiyaatti dabala. Mirga Oromoo kabachiisa jedheet dhaabate natti fakkaata. Erga mirga Oromoo kan kabachiisu ta'ee abbaa Oromoo ta'ee murteessuu kan danda'u dantaa Oromootiif malee saba biraatiif yaaduu miti. Kanammoo dhimma Finfinneeti. Keeyyata mootummaa amma jiru erga mangisti jedhamu sana yookaan immoo heera mootummaa jechuudha. Heera mootummaa irratti mootummaan federaalaa kan dhaabbate naannoo 9 irraa jedha. Finfinneen naannoo miti. Naannoo 9 nu teechisee jira. Maqaa naannoo walii maqaa guddittii naannoowwan sanillee kaa'ee jira. Finfinneen magaalaa guddittii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati jedha. Dhumate heereetu. Kanaafuu dhimma Finfinnee irratti Adeepaan maaliif yookaan paartiin Amaaraa maaliif ibsa ejjennoo ibsuu barbaachisa? Akka yaadigitti waliin hojjettu sila. Isan galchuu bara. Finfinneen bu'aa addaa jettanii orma lubbee ol baasaa hartan. Bu'aa addaa hin barbaachisu. Finfinneen guutumaa guututti Oromoo jalatti buluu qabdi. Kan. Yoo biyyaan gurgurannee dabarsinee kennina jettan seenaa dogongoraa dalagaa. Gaafas akka goobanni daacee tuffatame isinillee tuffatamtanii dabaltu. Inni bira ODP keessaa namni kabiraa hin jeja ani taakkala hin jeja. Maaliif ODP keessan turre duraan?
Yuunivarsiitii illee ta'ee warraaqsa barattootaa keessaa illee harka qabu. OPDO san keessaanii miti ka gara na dhufe. Ati qulqulluudha. Bubbeen isaanii sun garuu akkasitti hin bubbifne of eegi. Waa'ee haaromsaa jettan. Isin gadi buutanii xiqqaa asii ilaalaa. Gubba sii maan jalqaba. Yoo gubba sii sirrate kada kanaa sirrate. Haga fe'e kada kana neetworkii yoo jiraate neetworkii sanii hin deeman amma dha. Murteessaan waan gubbaa ta'e. Fakkeenya gaarii isinii fudhadha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Lammaa Magarsaa ta'anii Baalee dhaqan uummata barsiisuuf yaadattu. Gaafa san namittiin guddoon takka haati Arsii wayii kaatee bulchaan godina kanaa akkana nu godhee jira. Kinooti jette waa'ee namichi sanii kaaftee dubbatte. Deebii muummicha ministeeraa yoo dhageettan ta'e hattuu akkanaa kana nun eegina isinuu karra itti cufa. Abdul Qaadir jedhama nas fakkaate yoon dogogu asirreessa. Sinii galee haaromsa jechuun ummata asii kaasanii gara biraa namni biraa hin beeku jechuun halkan tokko guutuu boru pirezidaantii eenyutu ta'a. Alamuu simee bu'uu edaa. Halkan guutuu abjuun ummata kanuma ture. Kanaaf nuti Jawaarin qeequu hin barbaannu. Jawaar ayam Oromoo faristirraa kaasee duula isin waamtanii ni miti. Halkan Facebook irratti yoo poostu godhu bakkuma san ciisaa bulu. Sadarkaa kanatti qabsoo kana bakkaan gahe isin deeggaree har'a hattoonni achi keessa jiran kunniin duula isarratti duulallee haa dhaabani asin nu dabarsa kanallee haa dhaabani. Hoogganaa biirootii hoogganaa waajjira lafaati jedhama. Dr. Milkeessaa Miidhagaa natti fakkaate. Hojiin isaa Feesbuukii sa'aatii 24 kan gaggeessu. Hoogganaa Feesbuukii gootan immoo hoogganaa waajjira lafaa gootan. Hoogganaan tokko sooshaal miidiyaa irraa bahuu qaba. Waa'ee sooshaal miidiyaa qaaquun dura hooggantoota keessa sooshaal miidiyaa irraa fageessaa. Hojiilee hojjetan of jajuu osoo hin taane hojiin keessan isin haa ibsu. Sinii galee yoo si tuqe har'a taakkala rakkoo qabda jedhee yoo si tuqe boru buchulloonni kennu jala kaati. Great shame. Jecha kanallee fayyadamuu hin barbaanne waan isaan irraa eeggamne waan godhaniif. Kana jala sararaa beeka. Inni biraa dhimma siyaasaa Oromooti. Sabboonummaa Oromoo jechuudha. Nama cimaadha. Muummee ministeeraati. Waan baay'ee nuu fida jennee argaa jirra. Garuu yeroo tokko tokko wantoonni isaan dubbatan keessaa garamitti deemaa jira muummichi ministeeraa kun isa jedhu. ታላቅ ነበርን ታላቅ እንሆናለን። ታላቋ ኢትዮጵያን እንካፍ እሺ ታላቅ ነበርን ታላቅም እንሆናለን ጀቻ ጅራ ታላቋ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ጉዶ ጎተሳን አርግኔ ሂምቤክ ከኦሮሞ ሀርመ ኢራሙርት ከኦሮሞ ሀርከ ኢራሙርት ከኦሮሞ ጭንቁርሲቴ ማሌ ኢትዮጵያ ኦሮሞ ጉዶ ጎቲ አርግኔ ሂምቤክ ሲርኒ ገብሩማ ከኑት ዱፌ haga biyya Itoophiyaa jedhamtu jalatti buluu jalqabneerra. Kanaafu jecha kana sabboonummaan Oromoo jedhe. Sabboonummaan Oromoo saba guddaa xinneessee jedhe. This is wrong. Sabboonummaan Oromoo kiiloo 4 isa seensise. Inni biraa jecha inni dubbate keessaa wanta gaarii takka hin yaadadha. Gaazexeessaan tokko har'a yoo waa dubbisu har'aaf oduu ta'aa jedhe. Boruuf immoo seenaa ta'aa jedhe. Amma achi qabsoo reezistaansii Itoophiyaa godhame keessatti kan qabsaa'e qeerroodha. Faannoo zarmaa isa jedhu san dhaaba achumatti. Seenaan qeerroon ijaare dhaabni biraa dhufee sheer gochuu hin danda'u. Nama biraallee qabachuuf jettanii hiriira gaafa sadii Gondaritti ba'an gaafa sadii kan aarsaa kaffalee garuu baay'eedha. Amboo kanaan dursa qaba. Sanitti aansee ijoollee Shaashamannee halkan tokkotti agaazii fixanii wayita achi deebi'an ijoolleen 8 waraabessaa nyaatamtetu jira. Ijoollee Shaallaa Sabbateerra. Uummanni agaazii halkan takkaan xaragee
namichi tabtabbaan Tigree sun eenyu? Getaachoo eenyuti jedhama? Getaachoo Raddaa jedhama. Namichi sun maal jedhee haase? የሻሸመኔ የተለየ ነው ጅዴ ዋን itti agarsiisaniif bayanii achi ኮማንድ ፖስtiin dhufe qabsoo kana keessaan dhuftan isin malee sabni biraa isin tumsee bakka sana hin dhufne guyyaa 17 san keessatti aarsaa kafaltanii kafaltan kana waakan garuu ka qabsoo sanitti isin fide qeerroodha of hin dhaadheessina. Kana sirreeffadha. Gama biraatiin immoo dhimma ummata Baalee. Ummanni daangaa Somaaliirraa buqqee Baalee keessa jiru kanarra bulaa jira. Ummanni kun kanarra bulaa jira. Wanti dhabee jira. Warroonni deeggarsa kanaaf dhaabatan eessa dhaqan? Mootummaan kaajoon isaa maaliin? Baguma dhufte. Magaalaan Finfinnee laga hin qabdu. Kanaafuu laga haa ijaarruuf iddoo bashannanaa ijaaruuf qarshii biliyoona 50 kan Abiyyi Ramadeef biliyoona miti biliyoona 50 ramadi. Ummanni Oromoo buqqa'e garuu beelarra jira. Ka inni laga ijaaruuf iddoo bashannanaa jaalallee yoo qabaate jaalallee hammatee iddoo bashannanaa san deemu. Garii turistii nu fidan nothing. Dursa ummata lubbuun jiru san maaliif hin dhaqqabne? Daangaa Oromoo marti waraanni nutti banamaa jira. Erga isin waggaa tokko asirra teettanii wanti baay'een isinitti jiraachuu danda'a. Itoophiyaa osoo faarsitanii Oromoon gara hundaanuu waraanni itti banamee jira. Walloon haa dhaqnu. Walloo irratti kan waraana bane bulchiinsa mootummaa naannooti. Bulchiinsa mootummaa naannoo kan ta'e immoo wannummaan isinuu haasoftan walda. Bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraa abaa'oota akkana na godheedha. Abaa'oon achi akka waraana hin qabne ummattis himateera. Bulchoonni godinaallee dura dhaabatanii bulchaa godina sanii caalaa mootummaan naannoo Amaaraa bulchiinsi dubbachuu hin danda'u. Waa'ee magaalaa Asallaa Aadde Zeenabaan osoo jirtu pirezidaantiin Oromiyaa dubbachuu hin danda'u. Maaliif dursa ishiitu beeka? Bulchaan godina sanii kan waraana nutti dabse mootummaadha. Ummanni abaa'oon as hin jiru. Ummannu ka hidhateedha. Mootummaan nutti labseedha. Mootummaan immoo ka isaanii abaa'ootu akkana na godhaa jedha. Ummanni ka dhumataa jiru ummata Oromooti. Rabbiin isaa kennu amma makalaakaa samiidhis jedhamu san. Getaachoo guddinaa jedhama. Wanni inni dheengadda dubbate nutti tolee jira. Harki mootummaa keessa jira jedhee viidiyoodhaan dubbateera. Isin garuu Oromaaraa jettanii kabajatti hortanii pirezidaantii kana of saartan. Sinii galee wanti akkanatti wal kijiban kun laga nama hin ceesisu. Kuni isa dhumaa qilee gubbarra jirtan. Isa dhumaati natti fakkaate ka ummanni kun walitti qabamee isinitti himaa jiru. Kana achi 2012 kan waliin dubbannu kaardiin ta'a. Yoo of sirreessitanii ummata kanaaf hin hojjenna jettan hin sirreessitan. Yoo hin taane kaardiitu sin baasa. Abaluun haaromsi abaluun achi kaasi hin jennu. Kan inni gaafii nu hin galle keessaa akka lammaan itti ka'e hin beeku. Maaliif akka ka'e hin beeku. Ijjannoo kamiin akka ka'e hin beeku. Kanas nu ibsa. Inni bira erga lammaan ka'e ka bakka isaa bu'e san obbo Shimallis Abdiisaa inni illee xiqqoo dogongoree jecha wayii dubbateera irraa haa deebi'u. Jechatti goobana daacee jedhu san irraa haa deebi'u. Sabboonummaa isaa waan irratti arginuuf gaafa paarlaamaa seenee harka akkana dhaabatee baase san nu keessa seene. Saniif garuu wanni goobana daacee jedhu san irratti haa sirreeffatu. Garuu wanti nuuf hin galle maaliif sadarkaa itti aanaa pirezidaantii ta'e? Namni tokko pirezidaantii ta'uuf barcumaa caffeesan oo guutuu argate pirezidaantii guutuu ta'uu osoo danda'u maa aangoo walakkaa itti kennitan? Muudama guutumaan kennineef. Lammaffaa wayita nama achi kaaftan ifaan ifaa miti. Namni nama itti abdatu wayii keessaa baaftan.
gara biraatiin qoqqoodama saba tokkummaa saba Oromoo dhufe yeroo ammaatti ka qoqqoodaa jiru duraan dhaaba siyaasaati jennee sodaataa ture. Amma garuu ODP ta'ee jira. Gaafa karee Wallagga irratti lixarratti waraanni shanii achi dhaqee waraanni shanii achi jira jettanii waraanatu akkana nu godha jettan ka keessa jiru mootummaatu baankii sarafsiisaa jira jedha. Isin amanna moo jara aman? Isin sila har'a yoo garana isiniin jedhan garana jirtan. Isaan takkitti maqabatanii nu hin deemaa jiran. Isaan amannu? Isin amannu? Achi immoo waraana achi jiruuf immoo Shaashamannee irratti uummata Arsii walitti qabdanii mariisiftan. Isinii galee uummata achi jiruu fi uummata as jiru walitti buusuu jechuu kun. Yoo rakkinni jiraate bakka rakkinni jiru san dhaqaa. Bakka lixa Oromiyaatti godhame saniif lixa Oromiyaa dhaxxanii mariisisuu qabdan malee Arsii baarratti miti. Arsii lixa irratti miti ka mariisisuu qabdan. Uummata. Kunis dhiibbaa guddaadha. Inni dhiibbaan lammaffaa immoo Siikoomandoo isa jedhamu. Siikoomandoo jechuun godina sadii of jalatti qabata. Arsii bahaa, Arsii lixaa, Baalee. Baalee jechuun maqaatu Baalee malee godina gahuu danda'a. Uummanni garuu Arsii. Maqaa lafaati Baalee jechuun. Uummata kana keessatti dhiibbaan siyaasaa nurra gahaa jira jedha. Holola wanni kun dhaabaa jechaa ture. Amma garuu akka dhiibbaan siyaasaa jiru waatu mul'ataa jira. Fakkeenyaa fudhan. Hoggantoota isin dhaaba jiddu galeessaa keessatti waa'ee ODP haasa'uu mirga hin qabu waan dhaaba ta'eef. Garuu ODP'n maal hojjetaa jira? Mootummaa harka keessa galfatee akka mootummaatti waan hojjetaa jiruuf kanaaf keessa inni dubbataa jira. Dhaabni keessan mootummaa keessa illee seenaa hojjetaa jira. Kana keessatti gaafa kan gaazexeessaa Aljaziiraa irratti beekamaa ta'e Muhammad Adamuu dhiibdanii baaftan. Maaliif akka baaftan hin beekamu? San dursa koree hojii raawwachiiftuu keessaa nama tokko osoo hambisiin gadinaa jecha uummata ofirraa qabaa ture. Nutummaan qeerroo nuu jechuudha. Booddee garuu maaltu dhufee Muhammad Adamuu illee achi ka'e. Jeneraalicha hin shoomtanii yoosuu kaaftan. Jeneraal Kamaal Galchullee. Achi sooshaal miidiyaan maal jechuu jalqabe? Addee Xayiibaa qoratanii akkana godhanii sooshaal miidiyaan kijiba jettan jechuudha. Ay kijiba maali jedhee irratti barraa. Xiqqoo ture ishillee calaa gootan. Kana jechuun wanti dubbatamuu fi wanti gochi isin achi agarsiiftan hanga feetan afaaniin haasoftanii fi miti. Kan isin meeshar taatan hojii isin hojjettan sanii. Kana keessatti dhiibbaan nurra jiraa jedha. Kana keessa wanni isin yaadachiisuu barbaadu. Nuti godina Arsii kana jira. Aspaaltiin jirtu aspaaltii takkittiidha. Sunuu wanni irratti ciramtee waggaa lammataatiif deemteemi hojjetamaan jirtu. Kanaan alatti bu'uurri misoomaa garana godina Siikoomandoo jechuun hin danda'u. Garanatti hin jiru. Aspaaltii Xaaliyaaniin ijaare sana haaromsitan. Kuni jechuun guddichi. Kanaan alatti hin jiru. Saniin alatti godina Baalee keessatti aspaaltiin seenu godina lama gahu san aspaaltiin jiru kiiloomeetira 54 qofa. Kuni ragaan isin bira hin jira. Isinii galee. Kunis dhiibbaadha. Giddu galeessa Oromiyaa siyaasa keessatti akka kiyyatti jechuudha. Akka kiyyatti gola Oromiyaa mara fakkaachuu qaba. Safuu guji isin ilmaan Oromooti. Ilmaan kenna obboleessa kiyyaati. Oromummaa tokkoomsuun dirqama kenna. Wal dhiibuun qabu. Garuu giddu galeessa keessatti maaltu ijaaramuu qaba? Safuu Arsii ka beeku warra Arsii achi jiruudha. Osoo Addisuu Araggaa dogongora saniin hojjetu osoo Arsiin keenya achi keessa jiraati. Inni galee Tuulama keessa namni jiraachuu qaba. Maccaa keessa jiraachuu qaba. Gujii keessa Boorana keessa jiraachuu qaba. Ituu Humbaanaa keessa giddu galeessa keessa jiraachuu qaba. Maaliif namni bakka kanaa dhufee fi bakka biraatti dhufe safuu uummata naannoo sanii qixxe hin beekamu. Oromoo taanus safuu qabna. Fakkeenya jecha tokko isin haa fudhadhu. Naannoo Wallaggaatitti bukkee jechuun na cinaa jechuudha. Arsii keessatti arraba guddaadha. Isinitti haa himan. Nama kana isin hubachiisu eenyu yoo isin of cinaa qabaattan jechuudha. Aadaa uummata sanii beektanii garas deemtan jechuudha. Bakka balaa qabu irraa gortaa bakka sirrii ta'e itti deemtu. Kanaaf Oromoo tokkoomsuuf dura giddu galeessa keessanitti dirqama keenya keessaa qofaa miti. Hunda fakkaachuu qabdan. Gaafas Oromiyaa bareedduu ijaartan.
gaafas abalu quuqameen hin jiru. Gaafas ka koban nu qabna ka. Odoo ati jirtu nu cabsanii jenna. Osoo har'a bakka bu'aa wayii achi qabaanne odoo ati jirtu waa'ee Anolee akkana ta'a jenna. Isa himanna isinii miti. Isinii galee kanarratti tolchitanii xiyyeeffachuu qabdan. Keessattuu Injiinar Takkalaa Uumaa